Gani siniif haa ta'u attam jirtu ulfinni Waaqayyoof haa ta'u Waaqayyoon abbaa sagantaa kanaa, abbaa biyya kanaa, abbaa saba kanaa, abbaa lafa kanaa isa ta'e guddaa galateeffanna. Akkasuma bulchaa kan kellaa kanaa kan ta'an obbo Ashannaa fi qaama nageenyaa addana jirtan abaata kiristiyaaniin buraayyuu guutummaan Waaqayyo isin haa eebbisu. Namoonni asitti argamtan hundumti keessan kun Gooftaa Yesuus isin haa eebbisu jechuun barbaada. Wal simachuun aadaa keenya waan ta'eef, wangeeladhas waan ta'eef nu simachuu baatanii ulfinni isaaf galanni isaa garuu kan Gooftaa keenyaati. Kaneeyyuu kan Gooftaa keenyaati. Kanaaf namni gatii nama qajeelaa simate tokko gatii nama qajeelaa argatedha. Namni raajii simate gatii isaan argatedha. Gatii keessan argadhaa dhiiga walichaati. Eebbifamaa. Harka mirgaa mataarra kaa daqiiqaa tokko. Isin eebbiseera dhiiga walichaan. Eebbi Abrahaam kan Isiyaaq kan Yaaqoob galgala kanaa kaasee isin haa qabatu. Araarri isin haa argatu. Fayyinni isin haa argatu.